السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما هركفون هردفتو فوزي توبي أكمنا جزرتني بكون جرتنا جيني رحمن ربي سيولي هازرات هردفتو تهي جالتمو في كبجامو الراسينا باينا ما قدسيستو خكنا خنا سنجشون ألفاتو تكن كبدي سني دير سينيتشيسي mucayyoo lammii teenya taate yookaan lammii Oromoo taate osoo abbaa manaa qabdu araba irraa ulfoofte akkamitti akka ulfooftee fi akkamitti akka rakkoo kana keessa seente amma keessaa bahu ishii rakkisee jirutti hanga dhumaa dhaggeeffattan baruu dandeettan. Isa kana seenuun duratti namoonni chaanaala kiyyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maatii kan gootaa. Viidiyoo kana yoo isinitti tole laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu hin irraanfatina. Koomentii yaada qabdan koomentii jala barreessa. Namoonni mudannoo garaagaraa qabdanis toora waatsaappii akkasuma telegiraamiitiin erguu dandeettu jechuudha. Namoonni sagalee kennaa qilleensarra nu haa oolu jettanii hayyamuu feetanis toora telegiraamii kiyyaatiin erga telegiraamiin foojiituuf jedha nafsu maqama yuutuubii kanaan jira jechuudha. Hookan akkuma kiyya koomentii jala isiniif kaachiin ergachuu dandeettu. Inni biraa wanta isin dhaamachuu barbaadu akka lammii tokkootti akka ilmaan Oromootti jechuudha. Wal haa guddisnu, wal haa qarqaarru. Viidiyoo tokko yoo gadhiifne jenne namni biraa irraa barata jedhee dadhee gadi dhiisu malee yookaan yuutuubii irraa galii argachuu qofaaf osoo hin ta'in ofii kiyya guddachuu qofaaf osoo hin ta'in viidiyoon tokko nama barsiisa jedheeti jechuudha. Isa kana isinis sheer laayikuu yoo gootan anas na jajjabeessa akka kabiraa hojjedhu ittiin akka kaasaa isiniin jedha. Amma gara dubbicha dhufeetti hogguu deebi'u obboleettiin teenya akkinaan jette ani baatiidhaan dalagaa ji'a irraa bahee ji'aan dalagaa. Yeroo kanatti abbaa manaa qaba. Osoo abbaa manaa qabu mana dalaggaa wayii dallaalin ergitee deeme. Mana dallaalaa dalaggaa deeme kanatti namichi arabaa abbaa manaa madaamiidha. Yeroo irraa gara yerootti dhufaa naqaqqaasaa. Anjalumaa didee deemaa. Osuma didee jalaa deemu dhufee kireemii naa bitee, shaampoo naa bitee, akkasuma bixxaagaallee yeroo irraa gara yerootti naa bitaa na jala deema. Yeroo sanitti anis waanuma jabduu wayii ufse'ee jalaallee hin dhoogganne hin dinne bixxaagaallee rumaa fudhataa ture. Inni biraa ammoo osuma akkasii jiru kireemii dibata garaagaraa naa fidaa ture. Birriillee namitti dhossaa birrii 500 fanaa kenna. Osuma akkasii jiru namichi gaafii si waliin jiraadha jedhu naa dhiyeessee yeroo sanitti hin barbaadu jedhee diduuyyuu yeroo irraa gara yerootti gaafii isaatti fufee booda akka tasaa ta'ee waliin dogongore. Yeroo isa waliin dogongore kanatti garaan na hafee jette obboleettiin tiyatun. Garaa hafuu isii abbaan manaa isiin akka baabaa yookaan jaarsa madaamii irraa isii hafee beettee jirtu jechuudha. Abbaa manaa isiititti ulfata hanga ammaa hin himne. Namicha madaamiitittis garaan na hafee jettee baatii 2 turte yoo itti himtu lakki anaa miti kun kiyyaa miti jedhee na harka didee natti lolee yoo ati diddee shorxaa si qabsiisa naan jedhee abbaa manaa kiyyaatti ammoo ulfata jedhee yoo hime ilmeen kun keessaa akka hin taane anis beekaa. Gaafa dhalees ilmeentu yookaan isa fakkaachuu dhabuu dandeetti. Gaafa ilmeentu araba fakkaatte yeroo ammaa dhiiga qoratamu jira. Hoo fuudhanii daa'ima kiyya kana dhiiga qoran ani akkam ta'a. Kana irra of ajjeesuu wayyaan jedhee garuu osoo ofii ajjeesiin dura yaada kiyyaa waa hedduu si jalaa dhagahaa ture. Kanaaf yaada kana siin gahuu barbaade Fooziin aan jette. Isa kanarratti namoonni yaada qabdan osoo isin ta'ee hoo maal gootu? Jalqabarraa hanga dhumaatti mucayyoon tun maal goote? Maaliif dogongorte? Inni jedhu dogongorri isa biraati. Inni kun ammoo sheexana kan itti waan hin taane irra nama buusu. Isinoo kanarraa maal barattanii kan jedhu koomentii jala yaada keessan barreessaa. Osoo hin arrabsiin, osoo hin rifachiisin jechuudha. Yeroo irraa yerootti shamarran keenya rakkoo hamaadhaa fi saaxilamaa jiru. Isiin sagalee isii akka gadhiisu naayamne abbaan manaa isii yuutuub waan fayyadamuuf yeroo yuutuub ilaaluu danda'a sagalee keenya dhagahee rakkoo biraan irra gahuu danda'a jetteeti kadhiiste. Sagalee kee qofaan qilleensarra naa oolchinaan jettee yaada keessan koomentii jala barreessa. Obboleettiin teenya tun tokkoffaa gaafuma ani akka yaada mataa kiyyaatti gaafuma namichi kaardii bituuf san irraa fudhachuu dhabuu. Gaafa lammaffaa namicha haala isaa erga laaltee dalagaa san dhiistee bahuu. Inni biraa ammoo yeroo inni madaamii dhossaa kireemii shaampoo maama bituuf sani akka inni rakkoo biraatiif deemu beekuu qabdi. Osoo beektellee mumkiin uf qaba yookaan waan badaa waliin dalagu jettee kana hundaa gootee jirti waan ta'eef wanti taree maaliif kana goote jechuun ni ulfaata. Isin mee maal jettu?
har'a obboleettiin teenya tuni ilmee tana ofirraa baasuufis jalqabas haraamaan ulfaa'ee ammallee karaa haraamaa saniin ofirraa baasuu fi eenyutti mee ofirraa baasaa? Fira hin qabu, nama hin qabu, nama itti yaada kana himadhu hin qabu. Tasa yuutuubii irra sagalee wantoota yuutuubii irra gadhiistu waan argeef suura kanaan siin gahee. Yaada namootaa koomentii jalatti dhageeffadhaa. Yaada kan kee naa dabarsi yaada kan koo koomentii namaa ilaalee furmaata jiru argachuu danda'a. Yookaan ammoo lubbuu kiyya balleessuudhaaf furmaata biraa hin qabu. Kana ta'ee abbaa manaa kiyyatti ulfa nama biraa ulfaafeetu jechuun illee baay'ee natti ulfaate. Isa badii an dalagee sheexanatu badiitti na kaasee inni kun ammoo dogongora wanti hunduu namatti fakkaate qilee nama buusti. Kanaafi na hoffolchaa isiniin jetti anis asumaan na hoffolchaa isiniin jechaa dhiifama wanti kun natti tolee osoo hin ta'in dhimma akkanaa irratti namni biraallee qunnamuu danda'a. Isii asiin gorseellee callisuu ni danda'a garuu namni biraallee wanta akkanaa irraa barachuu qaba. Rakkoo yeroo irraa gara yerootti hammaataa deemaa jira kan shamarran kenna. Rakkoo dhokatee osoo kun keessa jiru kan biraallee dhaqee itti badu kana waliif dabarsinee wal barsiisnee hoo jennee of eeggannoodhaan deemuu danda'a ilmi namaa jechuudha. Inni tokkoffaa haraama nama dhiyaachuun rabbii ofii dagachuudha. Inni lammaffaa ammoo mucaan dubartii tokko badii tokko dalaguuf jalqabama lubbuu keessa irra murteessuu qabdan. Maali dubartii akka dhiiraati miti. Dhiirri tokko badii fedhe yoo raawwate ulfaa'uu hin danda'u. Maqaanis badu maqaanis hoo badee akka keessanii miti jechuudha. Badiin dubartiin takka dalaydee qilleensarra oola yeroo muraasa keessatti addunyaa waliin gahaa. Inni biraa immoo dubartiin badii dalaydu san keessatti karabbii waan guddaadha. Isa rabbii dhiisaatee akka namaatittu har'a ulfooytee ulfa kanaanuyyuu rakkachuu jirti jechuudha. Osoo dhiira taatee dhiirri badii fedhellee hoo dalage keessa qabu rabbi malee keessa gaafatu rabbi malee salphinni isaa baay'ee salphaadha gadi bu'aadha jechuudha. Paarsonaalii wannuma dubartiitti ol ka'a ammallee dubartii waan kamiifuu daftee saaxilamtii jechuudha. Isa kanaan wal qabatee namoonni hunduu bakka jirtanitti nafsiyaa teessanis hin beektanii ofis hin beeknan hundinuu kanaaf kaayoo keessan kakaleessa manaa baataniif hin dagatinaa. Inni biraa ammoo mallaqaaf jettanii yookaan wanta mallaqaadha dhuftus argamtus dhabamtuuf tanaaf jettanii qalbii teessan waan hin taane keessatti kuffistanii booda sammuu teessan hin jeeqina. Har'a obboleettiin teenya tun sadarkaa maraachuu yookaan of ajjeesuu irra jirti. Yoo of ajjeestes karaa rabbiitiinis nama azaabaa taatii jechuudha. Inni badii addunyaa irra dalaydee toobattu soo lubbuun jiraate rabbiin dhiisuufii danda'a. Wallaahu alam kun rabbiin gafiiru rahiim waan ta'eef yoo lubbuu ofii ajjeefte ammoo rabbiin nama lubbuu ofii baaseef araaramaa miti jedhanii olumaa'onni yeroo dabarsan jechuudha. Kanaafi mee isin maal jettu? Ani waan jedhu wallaalee rabbii fuudhugaa rabbii isiniin jedha waanuma jedhu wallaalee isa kana irratti obboleeyyan kiyyaa dhaamsi kun namni gurra isiniin dhageettan yaada keessan koomentii jalatti barreessaa. Obboleettii teenya sanaaf falli beektan yoo jiraate fala kennaaf isiniin jedha. Ani falli beeku takka illee hin jirtu. Duruma dursitanii hin dogongorani isiniin jedha shamarran birootiin. Isiidhaan illee rabbiin furmaata akka hamtuu tana keessa si galcheen furmaata siif haalaatu jedhaani. Amma abbaa mana madaamii innis itti jabaatee jira wanti nagalchuu hin jiru jedheeni. Haati mana madaamii osoo kan haati isiin bira dalaydu osoo kana dhageette waan gootu walumaan beennaa jechuudha. Ilaa amma manuma san jirti mana san hin jijjiiranne wanta ta'uu dhabee falli kiyya maalii jedhaa jirti obboleettii teenya sanaafi. Ani falli jiru rabbuma biraa malee an akka mataa kiyyaatti wallahi falli kana sanillee jedhee wanta beekullee hin qabu waan ta'eef rabbiin si haasattaruu akka ati salphatteetti innis hin salphisin siin jecha barnoota yookaan ergaa ati nu ergite kana akka namni biraa irraa baratu waan abdii qabuu fi galatoomii jechuun barbaada obboleettii tiyya tanaani. Inni biraa ammoo shamarran keenya hadaraa hiisan mallaqaa dalaydanii argattaniin hin sobaminaa. Osoo fayyaa qabdan waan hin taane keessa hin seeninaa. Kaayoo keessan kakalee hin dagatinaa. Haati keessan kaleessa horii tokkocha gurgurtee biyya arabaatti naa jijjiirtettee isin ergite dagattanii waan biraa keessan galinaa. Danfa keessaniin dalagadha danfa keessaniin jiraadha. Silaa duniyaanu barakaa hin qabdu. Ka ofii kennaa'uu dalaynee dadhabne waan biraa keessa hoo galan barakatti jettanii yaaddanii hin yaadina akkasitti.
Duniyaan asla haraama makaa qabdu inuuyyuu barakattu taqara qabdu iyyuu dhabdi malee kanaaf mallaqaan hin sobaminaan dhaamsa kiyya hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahaan naa turaa.